إيمان وكأيودان بدنا كيساني صابر يجو جالتم تجافي كرجم توتا فيدم توتا توروا سابر مررت كنرجمتن بيك سبيه بكرة كنزراتني وشليبا كريستانو تنجري إيكا كلا لا تنجري فيدم توتا توروا سابر مررت كنرجمتن عندما كيساني نجاول كأيودان ولا أبايع شنين جتشو لدايس ناجي الشني تجري والدان وبيدا نوتا إجاماريكا سجل مسرات جراش كنسم برازيل عندما كيساني يسمون أبي أمجلان توالي فودي سجل سنة مسم برازيل كزين شروي الرجلان شجن سائر رأسنا في الرجل تكر جملان جاللا تسنجا فنسني جتي والدان وبيدا نوتا شجل مسرات والدان وبيدا نوتا إرجع كمفت يموتوا ماريكا وبيتوا بيتسني gammadani afro adane kasmatan abdi dafamati gudai sanafin kamsani jetti waldan wabi dalota sagale suratu Mareka waldan wabi dalota semua sajan safayna budra budra gobrak wajudani fayyadam toda torwa sabi marabun wa michabotu gammachu budda dan amratu agama sanijet waldan wabi dalota mareka sagale kana kanage sabidu dige saniyu ila budda muslima kristano tonjeni yeke sabiya bakir rajra otonjeni jalal malak tawali sharifu gafana idan sadan sanke semua gafu dia bersadi dia serefa perkuma lama bijamila mayumu tau wanda bialu kaki sadan tapina buddha koppa ezra marre dia sadan kakinya tercari gamani gafi ke sandu mafi ke sandu tiyu akafur mat arigat ke sandu betani wami cikenya tercari gamani seniji waldan bidalutas dan tabina kanaka komesiti aluni kallati gara-gara terbayani afimane rakko berada fiji marrekan aga kamse undufiyu akasal basura albalun mechumu akbanamu ukushattu dibayene tabayani kallati gara-gara dalun wala babani sadin tangku kakkaira kana marreka sagale kanaka nege saniyu sheruwali gotangu ya sagale tagenya mata sanijit waldan wabi dalota sagale suratu Mareka sadan sangku semua wanto terbaik bertuan ayat kagalat yang berudani boleh dikenya yukana dosa boleh dikenya bayi sejalan kabutmu wak ayat yang galat yang tercuna pun malajut udani ita sagale wak ayat yang berudani galat yang falatan yang berbefatu Mareka yang masih beradu tidak gama
isa simmoo sagalee waaqayyoo keessaati akka mata duree godhattee kan isheen irratti galateeffattu suniifan dubbisaan hundumti keessan gurra keessanitti qabachuudhaan na caqasaa maqaan waaqayyoo saalama keessatti nama gargaaru magalateeffamu maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoos akka godhanan dubbisatu innis immoo seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa 3 kaasee akka godha maqaa Yesuus Kiristoos dubbisaan egaan hundumti keessaniyyuu sirriitti na dhaggeeffachuudhaan sagalee kana waliin dubbifannu egaan akka seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa 3 keessa jiru walumaan dubbifannaa waaqayyo gooftaan ifni haa ta'u jedhe ifnis immoo ni ta'e waaqayyo fichaan gaarii akka ta'e ni arge jechas immoo dukkanichatti gargar ni baasisa maqaan waaqayyo kana eebbifamee haa ta'u maarreeqa obboleenya baay'ee jaalannu kabajnu iddoo guddaadhaaf galatan jedhamne ishee qabnu obboleetti keenya geggeessitu waldaa keenya Eelsaan yommuu isheen kana irratti galateeffatu gammachuu guddaa agana jedhametu nutti dhaga'ama kanaafuu naafti keessaniyyuu guyyaa galateeffannaa kana irratti argamtanii akka walii wajjin tajaajilamuu shaniin waldaan wabii dhaloota eegaanis immoo obboleettii keenya simmoo waaqayyoon yaala hundumaa keessatti na gargaaru dukkana keessaatti gara ifaatti na baasuudhaaf ani yeroo hundumaa maqaa waaqayyoo kana nan eebbisa innis immoo ani shimmoo waaqayyootti kanan gammadu gara dukkanaa keessaa waaqayyootti na gargaaree gara ifaatti ba'uudhaaf akkasumas immoo ani mucaa Kiristoos ta'ee lammata dhalachuu kootti guddaan gammada jechuudha obboleettiin keenya yeroo hundumaa guyyootitti mana waaqayyoo yookaan immoo amantii isheetti yookaan fayyisaa lubbuu isheetti gooftaa Yesuus godhatti yeroo hundumaa kan kabaju maarreeqa obboleettii keenyas immoo waan baay'ee ishee jaalannuuf ishee kabajnu waggaa waggaadhaan yeroo hundumaa sagantaa galataanii qopheessinaaf waldaan wabii dhaloota maarreeqa hundumti keessanii sagalee kana sheera waliin godhuudhaan ammallee wal qaqqabsiisaa isiniin jiru waldaan wabii dhaloota egaan akkuma beekamu obboleettiin sagantaa kana galatan qopheeffatte kuni waaqayyo simmoo haala hundumaa keessatti na gargaareera ani immoo kan Kiristoos ta'ee lammata dhalachuu kootti guddaan gammada jechuudhaan guyyaa galataa kana qopheessitee jirtiin akkasumas immoo ani mucaa Kiristoos ta'ee lammata dhalachuu koottirraa kan hafe waaqayyo kallattii hundumaa keessatti na gargaaree maatii ijoollee rakkoo garaa garaa irratti waaqayyo isaan gargaaree rakkina isaanii irraa walaba baaseera waaqayyo anaan erga mucaasaa ta'eeti kallattii hundumaa keessatti na gargaareera ani immoo kanaaf yeroo hundumaa waaqayyoon nan galateeffadha jechuudhaan yeroo hundumaa waaqayyoon nan jajabsu jechuudhaan sagantaa galataa kana qopheessitee jirti obboleettii keenya Eelsaadhaan egaan sagantaa kana argamtan hundumti keessaniyyuu koottaa sagalee waaqayyoo eeggatu tokkollee ittiin baasiin tula irrumaadhaa isiniin jetti waldaan wabii dhaloota egaan akkasumallee obboleettii keenya waaqayyo maatii ishee kallattii hundumaa keessatti gargaaruudhaa kanaaf waaqayyoon galateeffachuu akka inni godhe Yesuus galata guddaa fudhatu egaan akkuma beekamu tajaajiltoonni guyyaa sanaa irratti argamanii tajaajilan
jiru maarreeka qaayisaanis kan dubbisaas riijina caqasaa jiranii jedha maqaan waaqayyoo kamiif ata'u egaan akkuma beekamu tajaajiltoota waldaa keenya irratti argaman tajaajiltoota waldaa ofii dhalootaa keessa jiran irraa yommuu ta'u baay'ee natti tola akka armaan olitti oneeffan dubbisa sirreessina caqasaa obboleessa keenya raajii waa kenne obboleessa keenya hojjetaa wangeelaa taaddasee obboleetti keenya raajii dibooraa tisfaa'ee obboleetti keenya faarfachuu dibooraa obboleessa keenya raajii shaakshuu obboleetti keenya raajii baayisee obboleessa keenya hojjetaa wangeelaa taamirraa obboleetti keenya raajii gannat obboleessa keenya raajii akililu obboleetti keenya raajii rubee obboleessa keenya hojjetaa wangeelaa mariyaa obboleetti keenya raajii baaqalu obboleessa keenya raajii saddeessaa obboleetti keenya raajii caaltuu obboleetti keenya raajii kumee obboleessa keenya raajii waandee obboleetti keenya raajii faanos obboleessa keenya raajii firaanuu obboleetti keenya faarfachuu liidiyaa obboleetti keenya raajii dibooraa obboleessa keenya raajii tamasgeen obboleetti keenya raajii galaanee obboleetti keenya raajii kristi obboleetti keenya faarfachuu dinqee obboleetti keenya raajii leenluudha maarreedha kana bichaashuu miti dhaloonni waldaa garaa irratti argamanii tajaajilan jiran isaaniitu jira egaan akkuma beekamu dhaloota kanaa yookaan immoo warroota nama armaa galitti dubbisee dhaloota baay'ee ta'etu gaaffii dhaloota baay'ee akka deebii argatan abdii guddaa hin qabne jechuudha sagalee gammachuu kana isaan dabarsaniitu jiru sagalee gammachuu waldaa obii dhalootaa irraa kan maddu maarreekaa sagalee kana kan dhageessan hundi keessaniyyuu irratti argamaa isiniiti waldaan obii dhalootaa egaa maarreeka akkasumas immoo lakkoofsa bilbilaa ittiin argachuu dandeessan poosterii waldaa keenyaa irratti argachuu dandeessu akkasuma immoo dubbisuu kan hin dandeenye hunduma keessaniif nan dubbisa ida'uu gootanii 255 kana malees lakkoofsa biraatiin argachuu dandeessu egaa kana kan barreessitan akkasumallee lakkoofsa hundumasaa kana barreessitanii karaa WhatsApp irratti argachuu dandeessu siniif han dubbisa ida'uu gootanii 255 yommuu gootan karaa WhatsApp harma gabaabaatiin argachuu ni dandeessu maarreeka yaa sagantaa keenyaa akkuma armaan olitti dubbatu ji'a sadaffaa bara 2022 gaafa guyyaa 13 yommuu eegan akkasumas irratti argamuu dandeessu kutaa macaafa keessaas immoo herreegaa dabalataa isiniif argitu macaafa faarfannaa boqonnaa 18 lakkoofsa 1-2 ammas dabaluudhaan macaafa faarfannaa boqonnaa 100 lakkoofsa 1-2 ammas dabalachuudhaan hojii argamoota boqonnaa 4 lakkoofsa 12 yommuu dhaqxanis dubbifattanii eebbifamuu dandeessu maarreekaa sagalee kana kan dhageessan hundi keessaniyyuu sheer walii gochuudhaan wal qaqqabsiisa egaan armaan olitti dubbatu dhukkubsattootaaf ni kadhatama kan cufame irraa argaman kan nagaa dhabanii kan nagaan ta'uudhaan dhiyeessan kana beektanii sagalee waaqayyoo gatii tokkollee hin baasin irratti argamaa isiniin waldaan obii dhaloota maarreekaa dhukkubsatanis kan turan
doktorii garaa garii godhatan arshii malee fayyuuf hin argamu. Usumaaniyyuu fayyina sana argatan jiru. Gooftaa Yesuusin kana amanata garuu tola fayyuu danda'a. Maarree kaanitu sobatii tokkollee tokkollee baasanii isaan fayyisu Gooftaa Yesuusin qabaan. Gooftaa hundumti keessaniyyuu gara waldaa wabii dhalootaatti gooftaa fayyina bara baraa hin argattu isiniin jedhu. Waldaan wabii dhalootaa sagalee misiraachuu. Egaan kan waltaan suudhaan guyyaa gaafa sagantaa keenyaatti nagaa waaqayyootti nuuf turaasanii jiru. Shaadoo baay'ee isaa isin jaalanna. Waaqayyoo keessatti nuuf eegama. Shaadoo.